Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isinitti hima kan isinitti himu ana Daraartuu Garbaati. Lammiileen Itoophiyaa Yeemenitti haala rakkisaa keessa turan 129 gara biyyaa deebi'aniiru. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'an ministeera dhimma alaatti bakka bu'aa daayireektoreetii dhimmoota qoonsiilaa jeneraalaan simatamuun ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti bakakkaan ijoollee 6 muka jalatti ajjeese. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxu Jaalleetti bakakkaan qe'ee tokko keessaa ijoollee 6 ta'an ajjeesuu jiraattonni dubbatani. Balaan kun gaafa wiixataa mudatuuf ijoolleen du'an umuriin isaanii 12-14 keessa kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa fi bakka balaan dhaqqabe arguu kan himan obbo Oljirraa Dibaar BBC'tti himaniiru. Kanneen balaa kanaan maatii isaanii keessaa nama of biraa dhabuu himan keessaa tokko obbo Qananii akka himanitti quxisuu mucaa ishee dhumaa ijoolleen biraa baratanii iddoo adda addaa deemaniiru. Jaarsaaf jaartii bira kan jiru ishee qofadha. Waggaa 14 kutaa 7ffaa baratti jechuun gaddataa akka jiran himani. Gaafa balaan mudatee roobni cimaan roobaa akka hin jirre garuu qaqawweessaa akka ture maanguddoon BBC'n dubbisee obbo Oljirraan ni himu. Jiraataa fi namni maatii isaanii dhaban kunneen akka jedhanitti ijoolleen kunneen osoo baargamoo dhaabuu deemaa jiraniiti balaan kun kan isaan qunname. Lafa baargamoo dhaaban ga'uuf osoo deemanii bokkaan itti roobe. Gaafa bokkaan roobee muka damee qabu jala baqatanii seenanii achitti rukute jechuun obbo Oljirraan himani. Namni 5 shamarranidha. Namni tokko dhiira. Umuriin isaanii wal fakkaataadha. Waggaa 12 fi 14 gidduu jiru. Akaakayyuun isaanii akaakileen isaanii tokkuma jechuun ijoolleen du'an firummaa akka qaban jaarsi kun ni himu. Owwaalchi ijoollee kanaa gaafa kibxataa raawwateera. Wanti ta'e uummata rifaasisullee jiraattonni kunneen himaniiru. Mana 2 keessaa ijoollee 2 kan saanduqa tokkotti awwaalaman jiru jechuun walumaa galaa ijoolleen 6 saanduqa 4 waldaa tokkotti awwaalamu obbo Oljirraan dubbatanii. Akka maanguddoon kun jedhanitti bakka isaan jiraatanitti bakakkaan darbee nama ajjeesus namoota hammanaa garuu ajjeesuu kun kan duraati. Darbee hin bu'a yoo bu'es nama tokko yookiin horii miidha malee jumlaatti lubbuu hamma kanaa iddoo tokkotti rukutee takkaa dhageenyee hin beeknu jedhan. Naannoo Affaarii fi Amaaraatti dhaabbilee miidhaman tajaajila eegalchiisuuf torbee kana qorannoon kan eegalamu ta'uu koreen ministeerota giddugalaa qindeessaa yeroo ariifachiisaan beeksiseera. Korichi walgayii idilee torbee geggeesseera. Deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuun cinatti dhaabbilee tajaajila alaa ta'an hojii eegalchiisuuf ogeeyyiin torbee kana qorannoo kan eegalan ta'uu ibsaniiru. Naannoo Affaarii fi Amaaraatti miidhaa dhaabbilee fayyaa barnootaa, bishaan, qonnaa, geejjiba, ijaarsaa fi kanneen biroo ga'ee tajaajilaa eegalchiisuuf qorannoo geggeessuun kan eegalamu ta'uu ibsameera. Miidhaa xinsamuu qaqqabeef ogeeyyiin fayyaa tajaajila akka laatan kallattiin kaa'amuu himameera. Naannoo miidhaman deebisanii dhaabuuf dhaabbilee deeggartootaa waliin kan hojjetamu ta'uu korichi walga'ii idilee torbee geggeesseen ibseera. Taalibaan nama Ameerikaan barbaadamuu ministeera dhimma keessoo gochuun muude. Dhiyeenya kana mootummaa Afgaanistaan ari'ee aangoo biyyattii kan qabate Taalibaan mootummaa yeroo hundeessuu isaa ifaa godheera. Haaluma kanaan aangaa'ota jajjaboo jiran keessaa tokko dursaa godhee kan filate yoo ta'u, poolisiin Ameerikaa yakka qoratu FBI nama barbaadamaa jiru ammoo ministeera dhimma keessaa gochuun muudeera. Hundeessitoota Taalibaan keessaa tokko kan ta'e Mulaha Mohammad akka mootummaa Taalibaan hundeesse kana kan geggeessan ta'a. Hundeessaan Taalibaan kan biroo Mulaha Abdul Gaajini Baardaar ammoo itti aanaa ta'a jechuun dubbi himaan Taalibaan gaazexeessitootatti himeera. Saraajuundii Haqaaniin ammoo ministeera dhimma biyya keessaa ta'uun muudameera. Namni Saraajuundii Haqaanii jedhamu geggeessaa garee hidhattoota Haqanii Neetworkii jedhamee waamamuuti. Haqanii Neetwork ammoo dhaabbata shororkeessaa jedhamuun mootummaa Ameerikaatiin kan labsamedha. Taalibaan Afgaanistaan harka caalu kan to'atan 7 ture. Namoonni biroon mootummaa Taalibaan keessatti bakka qabatan keessaa Mulahaa Yaaqoob tokko yoo ta'an eeggataa ministeera ittisaa akkasumas ammoo Salaam Anaafiin ammoo ministeera itti aanaa ta'uun muudamaniiru. Gareen Itoophiyaa gulaallii waancaa addunyaa bara 2022 taasisaa jiruun guyyaa kaleessaa magaalaa Baardaaritti Zimbaabuwee morkatee 1-0 injifate. Galchiin takkitti daqiiqaa 94ffaa irratti Ashalaaw Taammanaa galcheen galmoofte.
Injifannoon kun moo'icha jalqabaa gareen Itoophiyaa ramaddii G keessatti taasiseef qabxii 3 itti argatedha. Jarri Waaliyaa hubatu abaataadhaan leenji'aa jiran garicha kan dursaa jirtu Afrikaa Kibbaarraa qabxii 1 qofaan caalamanii sadarkaa lammataarra ta'aniiru. Taphicha dura leenjisaan Itoophiyaa taphicharra aanee kanaan ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa taasisna jechuun isaanii gabaafameera. Torban darbe gara Gaanaa kan imale gareen Itoophiyaa gaafa jimaataa Gaanaa morkatee 1-0 mo'amee ture. Guyyaa wiixataa ammoo gareen Afrikaa Kibbaa Gaanaa 1-0 injifachuun qabxii 3 argatee ture. Garee G keessaa Afrikaan Kibbaa qabxii 4, Itoophiyaaf Gaanaan immoo qabxii 3 qabu. Zimbabween qabxii 1 qofaa qabdi. Daawwattoota keenyaa oduuleen gaggabaaboon sa'aatii kanaaf jennee kanneen turanii qophiileen FIB afan itti fufu turtii gaarii.